Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iddoo jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu. Torbaan kana kaa'amma namni sagalee taanuuf ummatuma keenya kan gartee naannoo horroo gudururraa nafxanyaan yookaan finxaaliyyiin buqqaaftisanii arra qofaa miti bar duris buqqaasaatuma jiran naannoo hundarraa. Uummanni Wallagga keessa qubatu kan Wallagga dhalatee akkanuma dhumaa jira. Gamaa gamanaa Wallagga guutumatti qarqarri isiidhaa hundi yaa'iidhaa deemaa jechuudha. Waa'ee daangaa kana laalchisee. Baali guututti akkasi. Booranni guututti akkasi. Harargeen guututti akkasi. Wallo guututti akkasi. Uummata naannoo biraa tokko yaa'ii qabu nagarre. Naannoo Somaalee guututti nagaa qabdi. Yoo feete nama yaa'ii gooti namni isiin dhaabbadhu juus hin jiru. Somaaliif yaa'iin giriin laayitiidha. Ka Oromoo yaa'iin reed laayitiidha jechuudha. Maaliif wanni kun ta'uu danda'e? Rakkoon kun naannoo mootummaa Oromiyaa irraa nu keessa jirti moo federaal irraa firdiin kun nutti taatee kana qoranneetitti dhaqqabna walumaan. Amma fakkeenyaa fi uummata naannoo bulchiinsi uummanni naannoo Sidaamaa kan akka Kambaataa Walaayitaa kuni yaa'ii takkan qaban. Amaaraa fi uummanni Oromoo boordarratti qabanii waliin dhaabbatan. Somaaleen guututti qabanii waliin dhaabbatan. Anfarilleen akkasuma qabanii waliin dhaabbatanii jechuudha. Maaluma yaa'iin Oromiyaatun uummanni naannoo biraa mootummaa isaatiin wal dhagayeeti nama isarra bobba'u kanaaf difeensii qaban uummata isaaniitiif seeftii qaban. Keenya kuni cuupheellee irraa ableellee barbaadde irraa itti mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha. Waan kana nuti federaalatti iyyachuu qabnaa jechuudha. Federaalli mootummaan federaala Oromiyaa waan kana dhagahuu qaban. Rakkoon kun Abiyyi Ahmad dhagahuu qaba. Namni waan kana hiiku isa malee hin jiru. Keessaa kan naannoo Amaaraa kana Dr. Abiy Ahmad Ali qofa furmaanni nam tokkollee dhaamiti. Uummanni Oromoo kuyyoo cinqatee rakkatee dhiibamee hiraaree akka ta'u dhabee namni tokko hogguu dhiibanii gidaara tuqese afaan as garagalaa jechuudha. Hanqa yaa'iin akkas geessuttis hin eegina. Amma akkuma mataa kiyya keessa jiruttu laalama mataa kiyya keessa wanni jiru mootummaan naannoo Oromiyaa waan kana furmaata godhuurraa dandeettii akka waan hin qabne takkatti qalbiin tiyyana dhugoomsitee jirti jechuudha. Ani hin beeku. Somaaleen amma naannoon Somaalee wal dhageettiidhaan waan kana godhaa jiran. Waan kana naannoo Harargee tana jalaa qabii hamma Booranaatti wal dhageettiidhaan waan kanatti oofaa jiran. Saboottan xixiqqaa jiru kanaan wal marihataniiti. Saboottan gosa xixiqqoo jirtu. Ta'ogguu tolte Oromoo himattu. Ta'ogguu tolte Somaalee himattu tanaan wal ta'aniiti waan kana hojjechaa jiranii jechuudha. Maaliif uummata Oromoo kana harkan hirriibee uummatan sossoon. Uummata gartee yoo tumaniis yoo haqasaarraa ari'aniis ka himachuun beeyin. Uummata gowwaa gabrummaan barte kana harkaniiti uummata keenya bobbahaa jiran. Waan kana mootummaan naannoo Oromiyaa be careful isiniin jannaa jechuu gartee. Dhaamsi keenya kana ta'a. Isinitti iyyannoo teenya nuu dhagaya. Iyyannoo teenya federaalan nuu dabarsa. Arra uummata Harargee kanaan dhume jechuu miti. Uummata Harargee kana qofaaf iyyinaa miti. Oromiyaa guutuu akkanatti harkaa qabdi. Baale kana Somaaleen itti bobbaatee aanaa 15 fudhattee jirti jechuudha. Aanaa 15. Aanaa 15 kana mootummaan naannoo Oromiyaatu laaltee garti hin dubbattu. Inuma dantaatti hin qaban. Somaalee yoo dhuftu naannoo irraa buqqaafteeti mana isaa diidee dachii diidee waa hunda gootee akkasi bobbaafte. Nama kana silaa dhufaniituma aayidiitti hiratanii gibira nuu kafalaa jedhanii tokko iyyannaallee ni eeggata. Akkuma Amaarri godaansise kana akkanumatti Somaaliinis akkanuma godaansisaa jirti uummata kana. Araddaa meeqarraa akkana buqqaasaa jirti. Haya mootummaa naannoo kana Tigreedhaatu gadhaabe waan Tigreen dhaabde kana hojiirra oolchu qabdan ammaa hoo seera tokko baaftanii
no borderi tokkolleen hin jiru gabbaatanii labsitanii waraana facaaftanii bordera ummata yidduu balleeysa amma ho ummanni kun qawwee hidhate listen ammallee jala harriiqadha mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan federaala Itoophiyaa jala harriiqadha wanni kun isinii gaarii miti waa lama labsuu qabdan yoo lameen irraa labsitan ararraa jalqabdanii mootummaan naannoo hin jirtu bulchiinsa kutaa malee mootummaan naannoodhaa hin jirtu jettanii lallabdanii nama naannoodhaa warreebu eeggatee federaalli dhukkeetti kaasuu qaba. Kunilleen humna keessaniin godhu dandeessan akkuma Tigreen naannoo qooddetti isin naannoo san balleessuu dandeettii itti qabdan. Sanin goonu jettanii naannoon Oromiyaatis qawwee hidhattee ta Somaaleetis qawwee hidhattee boordara irratti ilmi namaa akka manni isaa diigamu namuun fedhu arman kutinaa jettanii ummata keessa seeraan adda seertanii namuu qawwee isaa qabaachuu qabu boordara irratti. Akkuma Somaaleen qawwee qabdutti qawwee qabaachuu. Akka Somaaleen ummata keenya jiisaa jirtutti ummanni jigusuun qawwee qabaatee Somaalee ifirraa dhoorkuudha. Kana irraan deebi'an mallee yoo naannoo balleessuu feetan lafaa kaatanii seera tumtanii naannoo Itoophiyaa keessaa guutumatti balleessuu qabdan. Naannoo Itoophiyaa keessaa balleessa. Yoo kan naannoon balleessine taate naannoon Oromiyaa ummanni manni diigamaa jira, namni du'aa jira, buqqa'aa jira, naannoo hundarraa deemaa jiran. Amma ilmi namaa silaa naannootti dhalate qabaachuu qabaa achi boodaan bakka fedhe deemee mana jaarrachuu lafti Itoophiyaa lafa Itoophiyaati. Itoophiyaa keessa boordarri hin jiru jettanii labsuu dandeessan yoo barbaadan. Yoo san dadhabdanoo naannoon Oromiyaa qawwee guututti hidhattee diina isit dhufu akkuma Somaaleen hidhattee ummata isit dhufu firraa dhoorkututti naannoon Oromiyaatis guututti hidhatanii diina dhufu firraa dhoorkuun kana booda yoo sun hin taane rakkoo bu'aa quba qabaadha rakkoo dhufu. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaala Itoophiyaa rakkoo dhufu. Yoo san dadhabdan lamaan kana godha. Lamaan kana yoo dadhabdan naannoon Oromiyaa akka amma jirtu kanatti jiraachuun isin jabaata. Akka amma naannoon Wallaggaa jirtu, naannoon Baalee jirtu, naannoon Harargee Somaaleedhaan zarafamaa jirtu kanatti akkanatti jiraachuun hin danda'amu. Jala harriiqadhaa. Nuti isin deeggaraa jirra. Dhugaanii isin deeggarra. Mudhii hidhanne isin deeggaraa jirra. Waan isin dura dhaabbatu hunda dura dhaabbachaa jirra. Gara ekonomiitiin taatus isin bira dhaabbannaa waan kana nuu godha akka shufuroon isin deeyin. Amma gammachuu adeemtu tana gammachuu bishaanii kana listen mootummaan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Itoophiyaatii jala harriiqadhaa. Gammachuu amma adeemtu tana faannoo fi waraanni bilisummaa Oromoo gammachuu tana dura dhaabbatuuf qophiilee adda addaa ganda hunda keessa qopheessaa jiran. Ibidda shiduuf ummata faannoon dhuftee Oromoo fixu waboonis kaatee Oromoo fixu ummanni Oromoo kun gammachuu eeba bishaan amma deemaa jiru kanarraa akka isaan gammachuun faaja'anii qoodan fudhanne akkuma booya qofarratti hafnu amma maali jirra booya jirraa jechuudha. Haadha teenya tan saboochoo oguu arkan ilmi namaa ka haati isaa dhalte ka obboleeytii waliin dhalate ka intala dubraa dhalee manaa qabu tokkolleen arra namni ummata kanaaf sagaleen taane falaysa min banii aadam ilma banii aadamii mitii jechuu namni sun arra tana jirra. Gartee fuula duraafillee waan kanaan akka nuti akka ummannummaanuu miidiyaa kanarratti miidiyuma Oromootii fi Amaaraa irratti akka gammachuun bishaan kanaa gammachuun Abiyyi akka sheerin taane godhuuf qophaa'anii jiranii kana isin yoo dandeessan qophaawaa yookaan nuti bishaan maal eebbifnaa miti waan kanarra jirra haadha teenya taboochuuf sagalee ta'aa jira. Kalee fi har'aa fi dheengaddaas.